durba maaluma hojii ilaalteedha. Qoymi maaf irraan fattaa takka fuute giddu. Waa'ee uummata waan dubbaddeef maaliin ta'an? Gara Oromootti dhufe rakkatee waan ittiin jiraatu dhabe fakkii. Akka jedhaniin barbaadu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een walitti deebinee jirra. Viidiyoo nama bashannansiisu akkasumas viidiyoo barnoota irraa argannu haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii hin ta'in like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa deemu. Like godhaa, share godhaa. subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu like godhaa, yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Gara viidiyoo. Dilubbu. Wayyebba. Aadaan Oromoonni buna wal waamanii wajjin taphatanii nafee. Beekaan nafee. Jiraan gurguddoo tokko. Maalfamma nuyi mucattiisee dheengaddaa kireeffattee galtee beektamni? Ishee. Maaliif dhattee buna waamtee nuftu? Dukkaana dhiqaa. Teessee nu wajjin taphattu. Ishee kamii? Isayyuu durba. Ishee malee hin gadda galte maanneeyyee? Maal jinaa ilaalteeti ishee? Maaliitu laalluu miti wajjiniin qodaa gurrattee kan galte? Waa'ee qodaa gurrachuu namni miti durba maaluma hojii ilaalteedha. Qoymi maaf irraan fattaa takka fuute gidduutti. Maaliif buna dhudduun jedhe buna danfisii buna faa godhiiti buna maaliif duddi maaliif waamna maaliif waam kaza maalitti matte Waaqayyo guutuu maalitti mattaa meelatti beebe maalitti matta gaasheetti yoo dhis bakka waamni si haafu si rakkoon qabu dhis kana dubbii silaamuna waama seetee maal hojii namni gaafa waama. Dhaqiitii manuma isiititti dhugi maaliin afaan haganaa kun aadaan kun yeroo ammaa kana badaa deemaa jira. Akkuma hundi kennaa beenu jechuudha. Asiin dura namni haarofni yoo namatti dabalame buna dhaabanii waamanii wajjin taphatanii wal baratu ture. Yeroo ammaa kana badaa deemaa jira. Xiqqaataa deemaara. Mee isinis naannoo keessanitti waan argitan koomentii jalatti na barreessaa. Nusir bebe bana sirba takabicha. Akabisir. Ande bicha de bana geç. Ande bicha እግዚአብሔር ወይኔ ወይኔ በጋሚ ስርባ ነስር geç. Kana sir. Sirbe bana. Esa ko. Tentan. Videolar. Evet, argawan. Karaa irratti qabee naasirbi waan biraatii miti kun jaalala isaaf qabu hagam akka jaalatu agarsiisuudhaa fi nama dinqisiifatu tokko nama jaalatu tokko yoo argitee jette waan sitti dhagahamu hin beektu. Jiini 12 miti. Ji'oota kana 12 tartiibaan naa waamame. Amajjii gurraadhaan bitootes ebla caamsa rambat. Oh my god! Wow! Jalqabarraa ka'a. Ishee fulbaana amajjii fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitootes ebla caamsa waxabajjii. Adoolessa hagayya. Ogummaa taate walitti fiffinne miti. Lakki. Ni ammarra deebii seeraan. Dogoggoran qaban. Ishee fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitootes ebla caamsa waxabajjii adoolessa hagayya. Namichi kun afaan biraatiin osoo ta'e sirriitti deebisa. Shakkii tokko malee sirriitti deebisa. Garuu afaan keenya afaan Oromoo irratti xiyyeeffannoo guddaa godhuu qabna. Namoonni hedduu lubbuu isaanii irratti itti dhabanii jiru. Afaan keenya kun sadarkaa amma irra jiru kana irra akka ga'uuf keessattuu yeroo ammaa kana afaan hojii akka ta'uuf baay'ee irratti hojjetamaa jira waan ta'eef afaan keenya irratti
xiyyeeffannoo guddaa godhuu qabna. Obboleessu. Wayi. Nagaani? Jirra. Gaaffii tokkoon si gaafadha seeraan adeesse qarshii kanan sii kenna. Esh. Addunyaa kanarraa gaafa maal gootu sitti tola? Nama rakkate gaafa gargaaru. Kanumadha? Viidiyoo kana irraa maal hubanna isinitti fakkaata? Namoonni tokko jechuudha. Namoonni ija namaa sodaatanii namaaf jedhanii fakkeessanii waan akkanaa hojjetu hedduutu jiru waan ta'eef kanaafuu wanti nu hojjannu wanti nu goonu sun namaaf osoo hin ta'in keessa keenyaa nutti dhagaamee fedhii keennaan hojjechuu qabna. An sodaadheen beeku. Yaaddawes hin beeku. Because dhimma dhuunfaa kiyyan gaafanne waa'ee uummata waan dubbadheef maal hin ta'an. Na yaaddessee hin beeku dhugaa dubbachuuf. An halkanis guyyaas miilallee bakka fedhe yoo deemu namoonni baay'een naanii gaardii na bira barbaadu. Kophaa deemta innaan lakki kophaan jiru hin mul'atan isinitti jedhan. Natti mul'atu malee isinitti mul'atan jedhan. Namoonni dhiibbaa uumuu barbaadan humna maallaqaatiin yaadan ni jiru. San dandeenye ijjannoodhaan. Rakkoo uummata keenyaa yeroo dheeraa nama furaaru keessaa isa tokko wanti isa sodaachisu tokko illee hin jiru. Haa ta'uuti garuu namoonni rakkoo uummata irraan gaharan kunneen miidhaa irraan gahuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo godhuu qabu. Namoonni hedduu viidiyoo kana irratti yaada garaagaraa kennanii jiru. Nama guddaadha maaliif akkana gootu dhabeetii rakkateetii waan hedduutu jedhamee jira. Sirriidha nama guddaadha dhabeetii ta'uu danda'a garuu na gargaaraa jedhee gaafachuu qaba malee waan nama hatuun sirrii miti. Namoonni waan akkanaa kana jajjabeessitan sirrii natti hin fakkaatu. Keessattuu biyya keenya keessatti jechuudha namni tokko hin rakkadhee hin dhabeera jedhee yoo ifaan ifatti dubbate uummanni keenya gargaaruu irraa duubatti hin deebi'u waan ta'eef innis ammoo karaa akkasiitiin gaafachuu qaba malee waan namaa kaasuun waan nama hatuun sirrii miti. Ogummaa kee kanaanis hojii gurguddaa baay'ee hojjetteetta biyya faranjii keessa iddoo baay'ee deemtee biyya alaattis badhaasa gurguddaa qabda. Akka biyya alaa sirriitti na hubatu. Ani jechuudha. Kan New York fi kan Vegas miti kan rakkise kan abdiin onnoo malkaa gafarsaa sanatu malee sana miti rakkoon qosi galeera. Faranjii meeqa injifattee isuma asii kana? Faranjii ma daqiiqaadhaan shaamu daqiiqaadhaan silaalanii manaamna. Amma akka isaan na cina dhaabachuu osoo qabanii na badhaasoo osoo qabanii maal goone irraa fi jechuun ani ko gorsa isaanii osoo na godhanii ji'a tokkootiin waan hedduun jijjiira. Ani gorsa ta'uun barbaada Oromiyaa naannootti jiru ji'a tokko. Erga gara Oromoo dhufee rakkate jedhaa qaalii koo jettanii qaalitti nagalchitan jedhaa ture haa xumurrume. Qaalaa Finfinnee keessatti amma waggoottan lamman darbee kana jijjiirama guddaa jira agartee. Jira. Kana keessatti ati qooda maalii fudhatte? Artiin kee jira? Hin jiru. Birootti wannoo garshee hin jiru achi. Iddoo baay'ee argeera amma biriijii fa'aa irratti gaafa waa hojii kooti. Ani sana hojjechuuf biyya alaan deema. Asii ati biyya alaa dhaqxaa asii gabiraatu hojjeta. So maaliif kana argachuu hin dandeenye? Konneekshiniidha moo dandeettiin qabdu kan jennee beeknoo dandeettii. Akka East Afrikaa Keeniyaa Ugaandaa moo hin deemaa miti inkwaan Itoophiyaa dhisiiti. Nuti immoo nu hojjisiisaa jenneen gaafannu sheemii nu qaba akkasitti hin jedhu kanatu nu irrate hin jennu ammaani kana na irrate jechuu hin danda'u maaliif jarri immoo kana tiraansleetii goote yaareedha achi deeme akkas rakkate akkanaan jedhanii hin barbaadu jechuun sanaaf jennee aarsaa hedduu kaffalle. Erga gara Oromootti dhufe rakkate waan ittiin jiraatu dhabe fa'aa jenna. Akka jedhanii barbaadu. Dandeettii guddaa qaba akkuma hundi keenyaa yoo beeknu asiin dura afaan biraatiin hojjetaa ture jira. Erga gara Oromootitti yookiin erga gara afaan Oromootitti dhufee waan garaagaraa hojjechuu jalqabee haga duraa san hojjedhaan jiru jechuudhaan karaa garaagaraatiin yaada isaa ibsataa jira waan ta'eef nama dandeettii guddaa qabu namoonni hojjisiisuu dandeettan qaamni ilaallatu jechuudha haala mijeessitanii fi nama kana dandeettii isaa akka baasee namatti agarsiisu yookiin akka hojjetu godhuu qabdu jedhee yaada. Maama barumsa caala moo gazzaba caala? Gaafi kamiin gaafattaati amma barumsatu caala. Hoodhumee tana bunaan bitadhu gazzaba caala moo barumsa caala? Gazzaba caala.
Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaatii namoota hedduu bira akka ga'u taasisaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hangasitti yeroo gaarii.